Berri ya kana. Dirhama moo? Kuma afurtama jechuun bara birri Itoophiyaa biliyoona baay'eedha. Dirhamni kuma 31 birri Itoophiyaa. Soddomi lama birriin takka isaanii birri Itoophiyaa. Egaa dirhamni okay. Sugar maamii yoo osoo argatte bareeda sila. Rabbiin si Amma fayyadu. iddoo qabdaareetti konkolaataa mana madaamitti ijoollee geessu qabdaaree mana keessatti mee maal fa'aa gurgurta? Delivery qabaa'ee. Maal fa'aa gurgurtare? Shiita. Akka Shiita diriyaawwan. lama. Diriyaawwan qaba bakka diriyaawwan gurgura diriyaawwanii fi qabaatiiwwan. Waan biraa hoo? Waan biraan qaba. Diriyaawwanii fi qabaatiiwwan. Barbareellee. Amaara ijoollee Dubaay ana beeka ana sitti madageeffadhu ka waan gurgurtu. Na dhagaye gurraan dhagaye siita olii gadi marquu itti deemta. Diriyaa jalaan amma diriyaa jalaan jechuu paantii haphii diddiimtuu bitta. Dhuguma sitti man jaalatti shamarri Dubaay mana keessa qullaa gangalatuu feeti faranjii mokkoruu barbaade. Abbas. Ayyee. Tuutuma yaa argitee intin ka wannan hidhatan kana ka wannan ka walitti waraanu sana osoo hin taane ka diratan tokko hin jiru. Akkatti gad uffatasan xiqqeetti akkatti gad uffatasan. Ka akka Jaappoonii godhattu san godhattu. Gorsan xiqqoo asiin garuu wal jedhaa ta'uu qaba. Dhuguma laal. Baay'ee dhugaate rabbi dhugaate wanti akkana hin gurguramu dhugaate waaqa. Irra hedduun shamarran Dubaay waan jaarsan qabneef ammallee gilee koonsartiin fa'a jiru waan muddamtuuf yeroo mana madaa'ii fa'a utaaltee baatu waan muddamtuuf ganaa ufitti keettee asiin qabsiifachuu minamni isa yeroo qabu gakkaayattee tuba keessa buutee akkana gootee taaksii koruu barbaadde sii galee lama jedhe. Rabbi waan ati itti kaanaaf fidaasni dhugaa hin gurgurama wanni kun dhugumatti. Wallahi dhuguma. Amma haati faatee faantu akkasii qabdi. Ani waan argeef sitti maara. Abibti karaan asliidha jaannatallee azaaballee singeessu bilaa shagabaa keen balleessin ati lama jettee jedha. Wallahi karaan kiyya alaa xul mana ijaadaa geessa. Karaa mana ijaadaa geessa. Waan inni jedhe kun hin taa dhugaa. Wallahi hin taa waan inni jedhe kun qoy. Naan jaajatti jayaati. Bizinas akkasiin bizinas irra kayaa jira waan shamarri Dubaay jaallattu irra kayaa fi jira. Ayyee. Paantii jetteemi mana jetteemi ammallee. Maadaa jette. Paantii maadaa. Ammallee wanno daa rifeensa margisiisu qibaatii san qo'i maqaa dubbisee si kaasa. Dubartii xiqqoo faaxofte rifeensi duuba deemu qibaatii rifeensa. Moluu yoo akka achi maloofne as margisiisuutu jira qibaatii san dhugaa dhugaa. Roosmarii hin qaba isa fideera hin qaba gurguraa turee mi achi giseen hin tiraama jibsan. Ammallee wanno moodesii akka nama dhiiga irraa fuudhaniiti itti laxxafan tokko ka'ee guddaa sanii miti ka xiqqishaa. Gara tuumi lubbuu. Ayyee. Sirreetti kanallee rabbi dhugaa yemir dhugaa kunillee moodesii laala moodesii guddaa keessaa gadhii ta'ee akka meeshaa dhiiraa fakkeessu guddaa akkanaa sanii miti gilee mana yaalaa itti akka dhiinni sirraan baada sitti laxxafa xiqqaan tokko hin jiru bakka matishiitti ofitti akkanuma gootee daabboratti maxxanu. Gafayyaa gatee bubbulee. Bakka kaafee yeroo biraa keessan na gaafadhu. Waan jette kaa lamaan na fida dhugaa. Lamaan isaa na fida. Aboo mana jalaa qabuu diddan. Dukkana keessa jirta bara seera mo'annoon guunne. Seera miidiyaa guunne. Wayya gadi lubbuu. Fayyaadha akka. Jira wallaa galata rabbii.
Baga jiraate lafeetii ajraa. Haala baatee atillee yaada kenniisne waa'ee nigdii mana keessatti banatte kanarratti. Mee atillee astaayitii as kennaa dhafaa ta'e waan banu waan irraa deemu dhugaa. Ani amma zin zeetuma lagzeedhaaf shii qabachaa fide mee astaayitii naa kenni koomentii naa laadhu. Kenni. An silaadhaan gisee biyyaatu suuqii baranii natti kennanii kasaarsa kennan keessaa na ari'eessu miti. No, amma waan shamarran Dubaay jaala waan ijoollee shamarranii singiloonni Dhuga kunneen maagarri asli wanna suuqii banee na kenne taa'aa hojjedhu naan jedhee laal suuqii laal maal gurgura seeta isaa sanitti saamunaaf homaama kanaa fi ammallee karammeellaa dastaa kan. Allaal dhabee karammeellaa dastaaf orreenjiin dhabu. Durriyyeen tun laal manni kee suuqiin haayiskuulii jala gisee achi ol yaate durriyyoonni tun dhuma fuuti laal ittuman kenna. Macarrashaa irra kasaarsee achi ari'esin jedha kasaarsee. Fikiranyaa meeqa baafadde? Amma astaayitii koomentii kenni suuqii kiyya kanarratti koomentii kenni. Kenni koomentii waan qabu kenni. Ati amma irra caalaa waan ati gootu irra caala wanni ati gootu waan dubartiin diddibattu nuti irra caalaa waan dibannu hin beektaa miti keessattuu waan rifeensaa kanneen nuti bari hojiin kenna hooma gad uffannuu fi hooma dibannu irra caalaan jechuudha wanni dubartiin dibattu sirritti si baasa sirritti waan mataa dheeressufa laaffisufa jedhi ka kun guccuuchaan kun bari ganama gisee lafaa kaanii jedhan shintibeetii keessa dhaabatanii sa'a tokko odoo harkisan madaamiin bar yaa haywaana kalbi jettiin bar odoo isa harkiftu kan galabbatamaa bultee gisee isiin ganama lafaa kaatu kun akkana ka'ee dhaabata sa'a tokko fixabadhi jechuuf shaashii jala maal qollitti fakkaata tama laalu kana galchita waan kana kanniin jechuudha ammallee maal goota waan borcii balleessu. Nama hedduu borcii rakkisaa jira waan borcii balleessu. Ammallee waan dabbaa baasu waan harma guddisu. Bar borcii haadha faatee wanni borcii balleessaa bara yoo ispoortii godhan borcii nama balleessanii bara. No ispoortii yoo hagam goote miskiinii mana madaamiidha foogii gubbaa ol fiigaa gadi fiigaa dhuttee kaatee ispoortii yoo hagam goote. Waan ruuzaa akkasii garaa baasisa. Yaa waan akkasii san gaafa goote sirriitti sii deemti. Kootibootiksii ettaka kootibootiksii nama waan hundoolii qabateeti miti isaa? Waan fuulaa maadaatii homaa waan maadaatii isaanii wanna jedhu rifeensa isaanii ammallee dubartiin irra caalaa kun fuula kana shifiniinii bukurii homaa kana kunniin baay'ee bareeda. Nyaannu jaalala. Buddeera. Nyaanni asii kojaatu bilaafiyaa habiibi bilaafiyaa nyaadhu. Nyaadhu kana gaasii haa ta'u. Nyaannu doktora haa nyaannu. Kana gaasii haa ta'u kana gaa. Bilaafiyaa doktora. Geemi maal ta'ee? Haadha faatee biraa rakkoo qaba as ba'u deemtisa. Abaa kunoo isinitti erge. Akkam sila eenyu feeni. Akseepti godhi anaaf doktora dhiira dubartii. Haadha faatee bakka tokko taate. Taaptaap godha ijoolleen nama durtan. Namni biyya afurii kun taaptaap. Leedis kuristi waan jedhantu jira taaptaap godha jabaadha. Taaptaap toshaa. Namni abbaa biyyaa jetta abbaan biyyaa kun maal keeti qoyin shakkee waan illee jaalatu. Abbaan biyyaa lubbuudha lafaatti abbaan biyyaa. Jaalallee jaarsaa jaartii mootama oromummaadha. Obboleessa keessa obboleessa faanaan rakkoo qabu bareetis. Obboleessa ta'uu as ga'uu kiyyaaf riqichi koo isa beektaa sadarkaa kanarra ga'uu kiyyaaf riqichi kiyyeessa. Lubbuudha jecha. Ani jechuun bara jaalalleedha seetiin yeroo baay'ee shakkaa beektaa hin shakka. Sadarkaa mana ijaazaa keessa teesseetti ishita gurguruma. Rabbi na haa nyaatu asli mana ijaazaa keessa hin jiru lafe girmaan koo aduu kophaa kiyya kireeffateera wallaahi. Mana ijaazaa keessa jiru. Akka laal tokkoffaa laal waan si balleessu sitti hima. Taappiin gootanii beekuma uummata waan nyaataara binees. Bakka jirtu keessatti biyya amma jirtu keessatti sargii waan jedhamu hin dhaqin. Kosmootiksii ofii guurtee dhaqxu hin dhaqin. Santu si kisaarsa hin dhaqin bakka takka. Bani Adam abaaboo sagal. Abaaboo sagallee gaa'es.
Maal uummanni kana rabbi abaa bosa galguutaa. Ini tak ada sana buahnya tadi lah terus. Sagal gaafate ililli sagal guutaa guutaa. Ini saya. Abaa bosa galmoo. Mana kan tokko Muki kana keessa lafa malee nama hin qabu ba. Nama 300 keessa Jamiila taqitti bicha tabaaba ol darbe. Tabii bila tak. Gubate akka hundatti yoo amma taaptaap godha as keessa baafadhaa booda isbichaaleen jennu bantanii. Ani haati qabeenya teessan osoo jirtu hin rakkattanii ishee. Mera nanti. Taaptaap godhaatii kun as keessa baafadhaa booda isbichaaleen jennu bantanii. Ani haati teessan osoo jirtu akkamiin rakkattan haa rakkadhu ani dhabatu sirratti seen beekaa. Ababa jibura kati bantani ni. Ani tak kau jolle kiya kain be kulo bana. Ay asii guranii deeman ka asii guranii deemanii fayyaa qabdaati. Hundi keessan taaptaap godhaa as keessa baafadhaa fudhattanii deemtanii jennaan jechuudha. Fudhattanii deemtanii jennaan yoo malqiyaamaa walirraa fudhan yoo malqiyaamaa. Ara. Gaafa namni haqa namaatiin rakkatu san isinirraa fudhadhaa. Fudhattanii gara biraan deemina. godha kamal godhan taaptaap godhanii. Hundi keessan warri na jaalatan jechuudha. Warri na jaalatan dafa taaptaap godhaa. Warri na jaalatan jechuudha. Dafa taaptaap godhaa as keessa baafadhaa warri na jaalatan bichaa. Osoo warri na jibbu fudhatee hin deemin ishee. Mata tabii bila kar. Kofiat buka buah kan umon. Mindi ke sande marah malu gura. Jolle ki taaptaap magrud. Wallahi shay min abar la beren tarra. Nama ribba sadi achi nama ribba torba isin nama kon waris nikal. Ma tudat. Taaptaabii godhanii. Ni goona garuu hin baafannu. Kamsa ati Arafaatee na dhiifte. Maal qabamee rabbi adii abbaan qabeenyaa kaayiroon qabdu siimee bittee guyyaa takka leencanarra darbite. Nallee aggaabbasaan jirtu maal qaba guyyaa takka bittee leencanarra darbite abbaan qabeenyaa kaayiroon qabdu siiyyu. Jamu yenee fiqir. Maamee koo qaalii welcome. Jamiilaan kun diyaasbooraa naa taate maal qaba. Taayimiingii eegaa jaroon taayimiingii lo taayimiingii nu eegaa. Arafaatee Haa. maali ati na dhiifteessa? Fayi takka na qabattee barumsaame. Ay maal sidii na jettee akka sidiisu jira akka sidiisu Dhugaa mootamuu hin qabnu tasuma mootamuu hin qabnu. Jabisha gargara jabisha shek moda. mucaan kun naa ta'a asli Ya. naa ta'a. Intof. An bar waan asli reedin siin ta'u jettee achumat dhiisa bar. Guys akka moda. Injar jara Dr. Mamisha. Intof. Maali jarjara? Maalitti jarjarame? Arafat tinjatu wallahi tinjar jarta. Ati wate nama jarjar intof. Nama talgabaa feeti. Isinin lolti ati injar jarta kile wallahi ta. Akkas taanaan gaa Arafaatee dhaabbadde. Asli reedin hin taatu jennaan bar achumat dhiisa bar. Timing. Akka gaa'is akka numoon. Guys, timing. Guraajo ati nunda walduat. Gurraachi hin jiru. Guraajo ati share lungotu jalan Dr. Mamisha. Gurraachi hin jiru. Guraaji gifting kan du. Gurraachi giftiin kan. Mata keessa nurraa dhahi mata keessa nurraa. Ati bar eegee dhabde malee qeerransa. En. Ta mataa keessa narraa situmaa jiru kanaan. Hundi keessa. Maaltu maal ta'e? Seenuu lubbu. Galatoon gaalaariiti yanaa gooftee galatoon. Malika keef haalek? Hundi keessa sirki taa'u ta'u. Ani wallahi gizema seenaan akkana na quuxeessitu waatu deemi miira keessa gadi ilmoo takka dhalii garaa gubina godhaa bar. Maaliif? Gizema seen akkana na quuxeessitu kan. Midhaga tuwaliin saloonii jirti an kophaa baay'ataadha.
Naku dasiti. Seenaa. Bulan tabi wala tabi ran tabi ya. Tabi arkan. Waa nyaataa jiraatin jette. Hin quuftee jedhiin hin quuftee. Hin quuftee siin jette Seenaa. Beenaniin bakka bashannanaa deemna. Daa'ima qalbiin balleessin darbee manaan baatu. Wallahi deemaani. Yoom. Tap godhaa guys. Tap shakuru. Guys, tap godha. Hey! Haadha natti hin toluu siin jette. Oo. Hin deemaa. Haadha baatee wajjin moo? Hin deemaa jette. Akkanatti hin tolu siin jetti. Guys, abaaboo waan takka 50 bomboliina lamaan banaas Wallaahi hin deemaa siin jette. Bombolina naman banaas challenge guys. Onne takka. Allahu akbar ya watan bakka wallahi. Tap godhani maratin. Bombolina lam. Tami dagin sabaft. Lulu kuda. Dogo rapi. Yo yo. Haadha baatee jira jedhu baay'ee kaasa jira.